Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu ganama kana qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti mootu oduulee jajjaboo biyya kennaa fi addunyaalessaa kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Oduu kennaa guyyaa har'aatiin waa'ee Abbay Xahayye waan isinitti himnutu jira. Akkasuma paartiin Jawaar Muhammad miseensa itti tahee murtee filannoo irraa hin hirmaannu jechuurraa hin geenye filannoo irratti hirmaachuu dandeenya jedheeti jira. Akkasuma immootu fulli YouTubein Donald Trump harkaan dhorkameeti jira. Oduuwwan kanneen gama keessan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni kenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Akkuma kaleessa galgala isiniif gabaafnetti Abbay Xahayye obbo Siyyum Masfinii fi akkasuma hooggantoonni juntaan ol aanoon gurguddoon ajjeefamuu isaanii isiniif gabaafneeti jira. Warra ajjeefaman malee namooti hedduun immootu akka to'annaa jala oolanis isiniif gabaasuun kennaa ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo warroonni keessaan dhuftanii waa'ee Abbay Xahayye nu gaafattan gabaasa kennaa jalqabaa irratti sirriitti ifa gooneeti jirra. Achirraa dhageeffadha. Inni itti aanu mootu sagantaa itti aanu keessatti waa'ee seenaa Abbay Xahayye fi yakka inni uummata Oromoo irratti dalagee akkasuma waa'ee seenaa Siyyum Masfin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gabaabinaan oduu kennaa gama darbee yeroo darbee isin yaadachiisuudhaaf taanan immootu warroonni kaleessa ajjeefaman obbo Siyyum Masfin ministeera alaa fi waraanicha kan hoogganaa turan akkasumas raayyaa bakka bakkaatti akka hin sochoone kan taasisaa turedha. Dhumarratti raayyaa ittisa biyyaa irratti waraanni akka banamu nama godhe obbo Siyyum Masfin qondaalatti EPLF ol aanaadha. Lammaffaa irratti kan ajjeefame mootu obbo Asmallash Walda Sillaaseeti. Innis hoogganaa ol aanaa juntaati. Abbay Xahayyeetis ajjeefameeti jira. Akkasuma Koloneel Kiiros Haagos raayyaa ittisa biyyaa warra gane keessaa kan ajjeefamanidha. Kana qofa miti warri to'atamanis jiran Koloneel Gabra Masqal Gabra Kidaan, Koloneel Fassa Birhaane, Koloneel Zaraaburik Taaddasa, Koomaandar Gabra Kidaan Asgidom, akkasuma obbo Mabraatohom Kindee Hayilee, Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo akka ajjeefaman miidiyaalee garagaraatti himeetii jira. Bal'ina oduu kanaa oduu kennaa darbe keessatti isiniif gabaafneetii jira. Of duuba deebi'uudhaan oduu san yoo kan dhageeffattan taate salphaatti oduu san mirkaneeffachuu fi waa'ee naannoo Tigraay ta'ee bifa salphaa ta'een argachuu akka dandeettan gamanumaan isin yaadachiisa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota kennaa kabajamoo odeeffannoo kennaa itti aanutti yoo kan dabarru taate akkuma beekamu hooggantoonni ol aanaan paartii koongirasii federaalaa Oromoo obbo Jawaar Muhammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa fi namooti jajjaboon silaa filannoo irratti hirmaachuu danda'an jedhan hidhaatii jiru. Akkasuma miseensotaa fi deeggartoonni paartii koongirasii ol aanoo federaalaan koongirasii federaalaa Oromoo hidhaa keessa jiran waan ta'eef paartichi filannoo irratti hirmaachuun baay'ee rakkisaadha jedhee ibsa baaseen. Ibsa kanarratti murtee filannoo irratti hin hirmaannu jedhurras hin geenye jedhee paartiin koongirasii federaalaa Oromoo. Koongirasiin federaalaa Oromoo KFOn haala ammaa jiruun filannoo irratti hirmaachuun baay'ee akka isa rakkisu ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef laateen himeetii jira. Miseensotaa fi deeggartoota isaa irratti hidhaa hammaachuu kan himu KFOn akka fakkeenyaatti godina Jimmaatti miseensotni isaa 200 ol hidhaarraa akka jiran akkasuma Shawaa Bahaatti miseensotni 700 ta'an aanaalee garagaraa keessatti hidhaarraa akka jiran ibsa guyyaa kaleessaa baaseen KFOn beeksiseetii jira. Kanneen godina Shawaa Bahaatti hidhaman keessaa walakkaan kan mana murtiitti hin dhiyaannedha. Nama barbaadetu si hidha. Hidhatatu dirree irratti si ajjeesaa jedhan Dr. Ta'aa itti aanaan KFO obbo Mulaatuu Gammachuu. Miseensotaa fi deeggartoota isaa irratti doorsifni adeemsifamaa jiraachuu akkasuma waajjira bananii akka hin seenne dhorkamuu kan himan dhaabichi
waajjiraalee isaa godinaalee garaagaraa keessatti argamanis humnooti mootummaa caccabuu fi saamamuu isaanii himeetii jira. Filannoo irratti ni hirmaannaa jedhee qophii barbaachisu taasisaa turre namootaa fi dookumentii qopheeffataa turre amma garuu yaaddoo keessa buuneer jirra jedha itti gaafatamaan waajjira muummee KFOn obbo Xurunaa Gamtaa. Dhaabichi miseensoti isaa manni murtii akka gadhiifaman ajajee hidhaarraa tursiifamaa jiraachuu isaanis koomateetii jira. Obbo Xurunaa Gamtaa erga hidhamee waggaa tokko ta'ee kan mana murtii hin dhiyaanne jira. Qindeessaa itti aanaan koree KFOn Wallagga Lixaa Abrahaam Dhiyaanaa erga hidhamee waggaa tokko ol ta'eera. Waajjiraaleen keenya iddoowwan garaagaraatti argaman hooggantoota hidhamuu isaaniif doorsifni waan irratti gaggeeffameef cufamanii jiru jedha. Qondaalli paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo kun namoota yakka raawwatan seeraan gaafatamuu kan hin mormine ta'uu kan hime Koongireesii Federaalawaa Oromoo miseensotni isaa yakka isaan raawwanne irratti maxxanfame maqaa olaantummaa seeraatiin hidhamanii jiran akka gadhiifaman gaafateeti jira. Dhaabichi rakkoolee isaa mudatee jiran kanneen hooggantoota ol'aanoo paartii biyya bulchaa jiru boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa, Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi waajjira muummee ministeeraa iyyatanis furmaata qubsaa akka hin arganne himeetii jira. Dhaabni Koongireesii Federaalawaa Oromoo rakkoolee isaa mudataa jiran akka furamaniif filannoo biyyaalessaa jaffaa irratti rakkoo malee akka hirmaatuuf hooggantoonni miseensonni deeggartoonni kutaalee hawaasaa biroo sababa ejjennoo siyaasaa qabaniin hidhamanii akka hiikaman gaafateeti jira. Ammallee yeroon jira waliigalteen biyyaalessaa taasifamuu KFOn qofa osoo hin taane dhaabbileen siyaasaa hundi sochii bilisaa taasisuu yoo danda'an rakkoo biyya keenyatu furmaata ni ta'a jennee yaanna jedhan itti gaafatamaan waajjira muummee KFOn obbo Xurunaa Gamtaa. Kana malees qaamoleen nageenyaa akka poolisii humna addaa fi milishaa gartummaa siyaasaa irraa bilisa ta'anii akka hojjetan KFOn waamicha dhiyeesseetii jira. Gama biraatiin miidiyaaleen bulchiinsa mootummaa jala jiran fedhii paartii biyya bulchaa jiru qofa calaqqisaa jiru. Miidiyaaleen dhuunfaa mootummaa waliin hidhata qaban tokkos mootummaan paartii siyaasaa sabummaa bu'uuraa godhatanii hundaa'an akka balleessuuf waamicha taasisaa jiru kan jedhe KFOn miidiyaaleen dirqama ogummaa isaanii akka baatan waamicha dhiyeesseetii jira. Dhumarrattis mootummaan paartii biyya bulchuuf boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo bilisaa haqa qabeessaa fi fudhatama uummataa qabu akka adeemsifamuuf ejjennoo isaaniin amma dhabuun dirreen siyaasaa mijataa akka uumamu akka taasisan ni gaafanna jedheetii jira. Keessattuu ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda namoota kumaan lakkaa'aman godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa hidhamuun isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u mootummaan namootni hidhaarraa jiran ejjennoo siyaasaa qabaniin osoo hin taane yakkaan shakkamanii hidhamuu isaanii himuu dubbateetii jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo paartiin KFOn haala amma isiniif ibsine kana keessa jira. Haala kana keessatti filannoo irratti hirmaachuun baay'ee nutti jabaataa jedheetii jira. Oduu kennaa gama biraatiin fuulli YouTube channel Donald Trump harkaa dhorkame. Miidiyaaleen hawaasaa beekamoo keessaa tokko kan ta'e YouTube Donald Trump seera kiyyaa cabsaniiru jechuun akka hin ayyamameef dhorke. Tajaajila abbaa qabeenyummaa isaa Google ta'e YouTube Trump guyyoota torbaaf viidiyoo akka maxxansine yookaan kallattiin akka hin qonneef dhorkeetii jira. Akkasumas yeroo murtee kanas dheeressuu akka danda'u ibseetii jira. Kubbaaniyyichis Donald Trump seera hokkora akka kaasu dhorkuu cabseera jedheetii jira. Pirezidaantii Kibxata darbee viidiyoo hedduu kan maxxanse yoo ta'u gariin ammayyuu intarneetirra jiru. Murteen kunis kan dabarfamee erga qaamoleen mirgoota falman hedduun akka Trump dhorkamaniif beeksisawwan gaafatu gadhiisaniin boodaadha. Kana dura pirezidaantiin Facebook irraa akka dhorkamaniif duula gaggeessaa kan turan keessaa tokko kan ta'an Jim Steer kubbaanichi YouTube Trump hanga dhumaatti akka cufuuf gaafateetii jira. Hanga dhumaatti cufamuu qabaata jenneet abdannaa Trump okkara kaasuu qaqqabuu isaanii kan baay'ee nama gaddisiisudha. Garuu ammoo miidiyaaleen hawaasaa gurguddoon tarkaanfii fudhachuu eegalaniiru jechuun dhorkaan booda fuula Twitter isaanii irratti barreessaniiti jiru. Google akka jedhetti Trump fuula isaanii irratti waan imaammata dhaabbata isaanii faallaa ta'e hojjetanii kan argaman yoo ta'u hanga dhumaatti dhorkamuuf carraan jiras jedhaniiti jiru.
Kanaaf balleessaa hokkoraa kakaasuu ammaatiin alatti Tiraamp akeekkachiisa sadii irraa yoo darbe fuulli miidiyaa hawaasa isaanii guutumaan cufamuu akka danda'u dhaabbatichi beeksiseeti jira. Torbaan darbee hokkoraa Capital Hill booda Facebook fi Instagram irraa dhorkameera. Twitter ammoo murtee cimaa fudhachuun guutumaan guututti dhorkeetii jira. Miidiyaaleen akka Shopee, Pinterest, TikTok fi Reddit ammoo maxxansa pirezidaantichaan walqabatee taasifaman dhorkaniiti jiru. Daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon irraaf qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u.